Ashamar kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Guyyaa har'aatiin odeeffannoo dinqisiisoo qabannee isinii dhiyaannee jirra. Odeeffannoo dinqisiisoo keenya har'aatiin ulfaatina namoota addunyaa kanarraa 1 hanga 10 jiran kan isin daawwachiifnu ta'a. Sagantaa keenya kana keessattis ulfaatinni namoota kun kiiloogiraama hangamiin sadarkaa 1 hanga 10tiin galmee seenaa irratti beekamtii argatan kan jedhus kan isinitti himnu ta'a. Namoonni kunniin amala akkamii qabanii nyaata akkamii sooratanii sadarkaa kanaan kan isaan ga'es kan jedhu kan isin daawwachiifnu ta'a. Hanga xumuratti nu hordofaan affeerraa keenya. Namoonni chaanaalii keenya subscribe hin goone subscribe akka gootanis affeeramtanii jirtu. Namoonni viidiyoo kana jaalattan ammoo hiriyoota keessanii akka qooddan isiniin jenna. Namoota addunyaa kana jiraatan keessaa ulfaatina kiiloogiraama 288 qabaachuun sadarkaa 10ffaa irratti kan argamtu Daanaa Simpson jedhamuun beekamti. Daanaa Simpson amaloota namoota biroorraa adda taasisu hedduu kan qabdudha. Amaloota kanneen keessaa inni jala qaba. Namoonni baay'een ulfaatina qaama isaanii hir'isuuf sochii qaamaa sagantaa idilee qopheeffachuun kan hojjetan yommuu ta'u, ishiin ammoo faallaa kana nyaata kalooriin ulfaatina ishee dabalu nyaachuudhaan beekamti. Gama biraatiinis galmee seenaa yookiin Giinis Buuk irratti akka beekamtuu fi akka galmooftu kan ishii taasise. Kiiloogiraama 286 qabaachuudhaan erga ulfoofte daa'ima godhachuu ishee kan jedhu galmeen seenaa ishii kan addeessudha. Sadarkaa 9ffaa irratti kan argamtu Moonika Riil jedhamti. Ulfaatinni qaama ishee kiiloogiraama 300 hanga 17 akka ta'e galmeen seenaa isin ibsa. Moonika Riil ammoo abbaa warraa kan qabduu fi abbaan warraa ishii maqaan Sir jedhamu hojii idilee nyaata ulfaatina ishii dabalu barbaaduun Moonikaaf dhiyeessu akka ta'e galmeen seenaa isaanii ni addeessa. Sadarkaa 8ffaan ammoo Shaaniin Laawurii kiiloogiraama 315 ol ulfaachuun sadarkaa kan qabdu yommuu ta'u, galmeen seenaa ishee akka addeessutti umurii 7tti kiiloogiraama 45 akka qabdu kan himudha. Akkuma umuriin ishee 14 ta'een ammoo ulfaatinni ishee ol guddachuun gara kiiloogiraama 220 ol akka ta'e galmeen seenaa ni addeessa. Sadarkaa 7ffaan ammoo Suuzaan Imaan jedhamti. Ulfaatinni qaama ishee kiiloogiraama 362 akka ta'e ni himama. Amala ishee adda kan taasisu nyaata kalooriin dabalu heddummeessuun kan beekamtudha. Suuzaan ulfaatina kana qabaachuun gaa'ela raawwattee ijoollee 4 akka qabdu seenaan ishii ni hima. Haa ta'u malee ijoollee ishee wajjin walii galtee dhabuudhaan akka abbaa warraa isheedhaan waliigte seenaan ishii ni addeessa. Suuzaan fedhiin gaa'elaan jiraachuu olaanaa waan ta'eef dhiira biraa wajjinis gaa'ela akka raawwatte seenaan ishii ni addeessa. Sadarkaa 6ffaa irratti ammoo kiiloogiraama 412 qabaachuudhaan namni dhiiraa Beerii Ustaan jedhamu galmee seenaa irratti maqaa isaa kaa'ee jira. Seenaa isaatiin nama ajaa'ibaa kan jedhameef immoo kiiloogiraama hanga 412 qabaachuun miilaan ol ka'ee iddoo barbaade deemee sochii akka taasisu seenaa isaanii ibsa. Beeriin nyaata kalooriinii yookiin ulfaatina dabalu hedduu nyaachuun kan beekamuu fi dhangala'aa immoo guyyaatti leetira hanga 12 olii akka dhugu kan seenaan isaanii addeessa. Seenaa isaa irratti ammoo miidiyaaleen hedduu dookumentarii fiilmii hojjechuudhaan namoota hedduuf xiyyeeffannoo akka argatu taasisee jira. Bara 2008 dhukkuba onnee tasa qabameen ammoo namni kun osoo yaala argataa jiru lubbuun akka darbe seenaan isaanii addeessa. Sadarkaa 5ffaa irratti kan argamu Riikii Jooner Puutin jedhama. Lammummaa Mongolotaa akka qabu kan himamu namni kun Riikiin nama addunyaa kanarratti araada nyaataa qabaachuudhaan maqaa moggaasa nama araada nyaataa jedhamu akka ta'es ni himama. Ulfaatinni qaama isaa dabalaa dhufuun haadha manaa isaa irratti kunuunsi waan ulfaateef haati manaas isa gattee akka deemte seenaan isaanii addeessa. Riikiin kunuunsa argataa ture erga dhabeetii dhukkuba tasa mudateen bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti du'aan addunyaa kanarraa akka godaane galmeen isaanii hima. Kiiloogiraama 540 ulfaachuudhaan beekamtii guddaa kan argate dubartiin addunyaa kana ulfaatina sadarkaa qabaachuun sadarkaa 4ffaa akka qabaatu kan ishee taate Kaaril Yaagir jedhamti.
Kaaril yeroo adda addaatti ulfaatina kanaan dhibee adda addaa kan isii mudataa fi yaaddoo maatii ishee ta'aa akka turte seenaan ishii kan addeessu. Kiiloogiraama 240 yaala baqaqsanii yaaluutiin kiiloogiraama kana ofirraa akka kaaste ni himama. Dhumarratti dhukkuba kalee ishii mudateen addunyaa kanarras akka godaante seenaan ishii ni addeessa. Sadarkaa sadaffaa irratti Khalid bin Muhammad nama ulfaatina addunyaa kanaa yemmuu jedhamu kiiloogiraama 610 akka ulfaatu seenaan isaanii addeessa. Nama waggaa 3 siree irra ciisee ol kaasuun itti ulfaataa namootaaf baay'ee hedduu akka ta'e ni himama. Khalid iddootti sochoosu waan cimu ulfaatina isaa beekuuf siree waliin akka ol kaasaa turan seenaan isaanii hima. Ulfaatinni isaa kana mootummaan Saawudii beekamtii erga kenneetiif yeroo adda addaatti yaala erga taasisaa turee fi yeroo tokkotti yaala baqaqsanii hodhuutiin kiiloogiraama 320 akka qaama isaarraa bahu akka taasisu seenaan isaanii addeessa. Namni addunyaa keenyaa ulfaatina sadarkaa lammaffaa irratti argamu Keentii Buruumil jedhama. Ulfaatina kiiloogiraama isaa immoo 620 ol akka ta'e himama. Nama waggaa 5 ol guutuu siree irra ciisuudhaan baay'ee dararamaa ture akka ta'e ni himama. Keentiin nyaata ulfaatina isaa dabalu kaaroonii baay'isuunis akka seenaan isaa addeessu ni himama. Ulfaatina qaama Keentiif sababni guddaa nyaata humnaa ol nyaachuu akka ta'es ni addeeffama. Sadarkaa tokkoffaa irratti namni argamu nama maqaan isaa John Biroor jedhama. Lammummaan isaa nama Ameerikaa akka ta'ee fi ulfaatinni qaama isaa 630 ol akka ta'e ni himama. Namni kun hospitaala Waashingitanitti naarsota 12 kunuunsa addaa akka isaaf taasifamu ramaddiidhaan akka argataa ture ni himama. Nama garmalee furdaa addunyaa keenyaa jedhamuunis maqaan isaa kitaaba galmee isaa namoota beekamoo Guinness Book irratti galmaa'ee jira. Akkasuma dhukkuba onneetii yeroo adda addaatti erga yaalamaa ture addunyaa kanarraa godaanuunis ni himama. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media oduu fi odeeffannoo dinqisiisoo keenya irdaatiin kan hangammaa dhageettanii odeeffannoo dinqisiisoo biraatiin hanga walitti deebinuuf horaa bulaa deemanaa isiniin